Mucaan eela keessa gad deemee yeroo bishaan jilba isa gahu ol garagalee jaarsa laallaan jaarsi deem jeen hin dhaabbatin lallaaliniiti keessa gad deemee yeroo bishaan handhuura isaa isa gahee ammas deebi'ee jaarsa kana laala osoo deemuu bishaan morma isaa yeroo bishaan morma isaa gahu ol garagalee jaarsa laala jaarsi jala gabbu'eeti mucaa kana qabee mataasaa bishaan keessatti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota arallee seenaa gabaabduu milkaa'uudhaaf maal nu barbaachisa jettu qabadhee dhufe. Seenaan tun maali jennaan seenaa gabaabduu daqiiqa lama dabarre yeroo ammaan duraa keessa mucaan dargaggeessaa xiqqaan tokko jaarsa amata 60tti dhufee maal jeeni adeeroo kiyya milkaa'uun barbaadaati maaltu na barbaachisaa jeen milkaa'uun barbaada jireenya kiyya keessatti najjahuun barbaada maaltu na barbaachisaa jennaan jaarsi maal jeeni yaa ilma kiyya dhugumaatiin kun milkaa'uu barbaaddaa jee milkaa'uu barbaaddaa jennaan mucaan milkaa'uun barbaadaa jee jennaan boru sa'a akkanaa eela akkanaa biratti ni eegi jee sa'a akkanaa fi akkanaa eela biratti ni eegi jee mucaanis hayaa jee osoo sa'a hin dabarsiin borumtii sa'a san sa'a inni jeenitti zaasanitti iseegi kana yeroo mucaa bira dhufe jaarsi kun maal godhe mucaadhaan eela keessa gad deemii jee jennaan mucaan eela keessa gad deemee yeroo bishaan jilba isa gahu ol garagalee jaarsa kana laallaan jaarsi deem jeen hin dhaabbatin lallaaliniiti keessa gad deemee yeroo bishaan handhuura isaa isa gahee ammas deebi'ee jaarsa kana laala ammas jaarsi hin dhaabbatin lallaalinii keessuma gad keessa deem jeen kana osoo deemuun bishaan morma isaa gahe yeroo bishaan morma isaa gahu ol garagalee jaarsa laala jaarsi jala gabbu'eeti mucaa kana qabee mataasaa bishaan keessa gakkaa'e. Osoo mucaan harkaa wixxifatu bishaan keessa qabee taa'een jaarsi bishaan keessa gajjabeessee taa'een mucaan wixxifatee yeroo inni silaa ruhenna keessaa baate jee gallakkise yeroo gallakkise mucaan ol ka'ee hafuura faafate kana jaarsi ammallee gaafii irra deebi'ee gaafate atiin kun milkaa'uu barbaaddaa jeen jennaan milkaa'uun barbaadaa jeen jennaan hamma na harkaa bahuudhaaf hafuura baafachuudhaaf bishaan keessaa ol baatee akka hafuura baafattuuf wixxifatte laffaate kana hamma jireenya keessatti laffaatu wixxifattu hin milkootu jee kanarraa maal baradha seenaa kanarraa wanti nuyi barannu dandeettii qabnuu fi hamma rabbiin nuuf kenne sammuus haa ta'u mijaa'ina moggaa keenya jirus haa ta'u waan rabbiin nu laaffise irratti hamma dandeettii keenyaa yoo laffaanee sossoonee yoo niif jabaachuu baannee milkaa'inni hin jiru jechuudha. Hamma mucaan kun bishaan keessaa bahee hafuura baafachuudhaaf ni beekte namni tokko bishaan keessa yoo si qabee hangam takka hanga muddamtu hagam takka hafuura baafachuudhaaf hamma ati dharraatu ni beekte hagas takka milkaa'inaaf dharraatu malee milkaa'inni hin jiru jeen jaarsa kanaafuu warra laffa'ee cinqatee milkaa'inatti gahu milkaa'inaafis hanga mucaan kun bishaan keessaa bahuudhaaf hafuura baafachuudhaaf laffa'ee san laffa'uu isinii fi anaas rabbi nu haa godhu isiniin jecha eegaa kabajamtoota kiyyaa isinittiin dheeressu isinirraa hin gabaabsaa seenaa bareedduudhaan hamma walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.